akka nama tokkooti namni akka dhuunfaatitti baay'ee narraa dubbate takka hin jiru. Namatti illee himadhee namni narraa dubbate takka hin jiru. Garuu ammoo hogguu mubeen gabbayee waa'ee dhimma ijoollee shamaraa dubbate nama baay'ee irraa dubbataa turan. Warrootiin gara lachuutu saayirii bikii godhanii irraa dubbatamaa ture. Garuu badiin kiyya maal ta'eeti ani shamara kaawwan irraa maaltu addana godheef yogguu na arrabsan maaliif cadhifame yogguu shamara kaawwan shamarri kuwwan yogguu arrafaman maaliif dubbii gaafii wanti kun maaliif cadhifame kun gaafii. Kaitaan dammoo warroota itti madde Shehamzaan hin jiranii namoota guddoo himadhan dhimma kan itti madde takka de'een ullee deebinaan deebisin achumaan cadhisanii obboleewwan tiyyi namoota na dubbataaran Turumbaaddoof Maarqoos illee miidhama kiyya arganii akkan gabbee ofirraa bahee hin dubbanne kan ilaalaniit miidhama kiyya arganiit na dubbachuu jiran isaan. Isni galee garuu ani personally an eddoo gargaarsaa eddoo bakka waa'ee kiyya himachuun fedhu gabbee miidiyaa irratti illee nama dubbadhee danda'u miti. So do I deserve this? Like kana ummat Oromoo kiyya saba kiyya irraa wanta an argadhu kana kunillee gaafii biraati. Akka wanti yaaditti gaafii isin gaafadhaanis hunda keessanuu Asliillee ni ilaallata, Mubaarakin illee ni ilaallata, warroota Sheeriyaadin illee ni ilaallata jechuudha. Warroota hawaasa miidiyaa irra jiru waliin waggaaf ji'a sadii asirra ture hundumaa warroota kan mul'uun ni ilaallata jechuudha wanti kun. Akkamiin namni tokko narraa gabbayee wanta kana dubbachuu dhabee jecha ani godhini ammoo asubaan badii ani godhini maakiin deengadda mana banattee ijoolleen tu wanta narra siturraa hafeeti maakiin akkamii mana baate osoo an gargaarsa uummata Harargee kenna ladda dhaabadhu gabbaate maakiin mata nama kumaa fi wayjala ture viidiyoo harkaa qaba wanti yaa hattuudha naan jettee na arrabsite akkamiin namni hattuun tokko miidiyaa irra dhaabatee uummata ladda dhaabachuu danda'a. Kun gaafii maakiif qabu jechuudha akka dhuunfaatitti kun kan maakii ilaallata. Yoo ani wantiyyaan gabbayee maakii irraa arrabsee jira yoo ragaa qabaatte ana isii arrabsuu ragaa qabaatte maakii ana badiis isii balleessaa kii irraa fudhadhu. Mubaarakitti illee ergeera viidiyoo kan Shehamzatti illee ergeera viidiyoo isiin ittiin arrabsitu jechuudha. Wantiyyaan leebaadha. Mallaqni isin baate uummata Harargeetii kennite birri hannaati ka jette eega birri hannaate maaliif uummata kiyya bira deemere kan ala waan biraa hin qabu an namatti illee wanti kun akka dhuunfaatiin nama walloleen takka ni qaba akka dhuunfaatiin nama wallolee ni qaba nama isaan miidiyaa irratti illee fiduu illee hin fedhu waa'ee nama isaanii ammoo haasoo illee hin barbaadu maaliif nama inni ilaallatu jechuudha akka dhuunfaa jechuudha. Akka dhuunfaatti wallola qabduun kun nama miidiyaa kanarra jiru. Miidiyaa irra jira garuu miidiyaa irratti miti nama dhuunfaa kanaan kan walloole miidiyaa irratti miti miidiyaa irra fiduu illee hin fedhu yoo abbichiif miidiyaa irra fidachuu barbaade ani dhimma nama isaanii irra haasoo hin fedhu ani akka personally jechuudha. Okay, maayikii gabbaatee mana banattee si arrabsite Muniira Aguutaa. Yes, maakiin ijoolleen maqaa isaanii yoo yaamanaan jettan takka tartiibaan isin yaamuu hin danda'a ijoolleen arrabsaa baate jechuudha. Tokko gara laafoo taa'ishaan jira hafarsoof usmeen ni jiranii ijoollee Sumayyaa Yaasin jedhanii barsiisa Oromummaa official ijoolleen kun ijoollee guruupii humtee naarrassu turan kunni hundinuu jechuudha. Ana dhiisanii ilmootiyya gaggara galchanii haadhatiyya qabrii keessaa jechi isaan naan hin jenne takka hin jiru guyyaa takka nama gabbayee nama tuqeellee hin beeku. Sagalee kiyyaayyuu dhiyoo maantana gabbaasee irraa haasa'uu jalqabe malee an guyyaa takka namni waan kiyya ol bahee dubbadhee hin beeku garuu ofirraa dubbachuu waan hin dandeenyeef dhugaa jirtu argaa jiran Turumbaaddoof Maarqoos illee warroonni na ladda jiran dhugaati haqa kiyya na argaran waan haqa kiyya arganiif irraa narraa dubbataara malee ani akka kiyyatti baay'ee irraa hin himan keessaa hin warroota itti madheen qaba keessaan jechuudha. Garuu itti dabalee namni guyyaa gargaarsa irra kufee achi oole maakiin gabbaatee mana banatteen arrabsutu na boochise na eega mallaqa kan haatee ka gargaarsa bira dhaabadhee jiraadhe maaliif kabiraallee birriin warra kaafiraa
warra gargaarsarratti nargamu jedhanillee nu arrabsaa turanillee sunuu gannan qabne deebite isinillee itti naa dabar eega mallaqni kaafiraa warri amantaanii kutaa nama danqoonni waggaa kana guutumuu bennu na beeka eega kaka warri kaafiraa gargaarsi isaanii fudhatama hin qabaanne ta'e haga dha maaliif nutti nimne re'an personally ama guddaa qabaa Munira nagayne abu bakka kanatti nagaya barbaanna no jechuun Rashida himata kana amma dubbattee Muniraan carraa keessee himachuu jira wanta himadhee fixadhee irraa agarsiisuu bu'aati naa obsi digalee guddaallee naasa'u like I said, I'm not a social media Fita du mama. So kan akan ummata kiyarra waan kana dhabe Habaroshida maalif buusan Fita turu kana soo jirti. Habaroshida maalif buusan inje Eenyu buuse? Bootee jirti ga dhiifama obbaleettiiti yaa bareedu Burqa abran qallo Habaroshida maa buusta si buuse lammadan buusina Habaroshida burqa abran qallo Ol debisi Habaroshida King ol debisi na moora mojechu wantoota kanneen lagi isini fitan kana booddee naasoo kun gaafin ummata saba Oromoo hundaanii ilaalat Mubaarakiin aslii sheekota illee hundumaa inni ilaalata wanti kun dhimmi kiyya sheekota hunda isin qofaallee sheekota Shaamzaa fi Sheriyaadin illee ni barbaadan dhimma kanarra jechu isaan illee ni ilaalata waan ta'eef an guyyaa takka gabbayee nama arrabsee illee hin beeku nama irraallee wanta uumamaa jedhee hin beeku garuu akkami torban guutuu jecha ani hin qab maqaan hin qab ilmoon tiyya namni gaggara galchanii yeroo isaan narrabsa eenyullee dubbachuu dhaabee amma ishee galchi Munira maakiin itti naa dabaltee jennaan keessi kiyya namidhame akkami uummata kiyya bira ka uduwaan dhaabadhu akkami maakiin hatteeti naan jette akkami hattee uummata kiyya ladda dhaaba yeroo annatu ragaa qabdi wanti yaa tige dhiifama naa godhi maamaa tiyya dhiifama naa godhi olili simbaasa turumbadu isu sinudda olili simbaasa na also Marcos na obsa rabbi sin haqa baju wanti yaa tige mutirra naa qaadu lubbu bal yoo ganna wada representante ulum baasna adaba data ganu darba ulum baasan olina namusa ko ata yoy dan jogetal jalatenya maanu jinkitan Munira wala ganu hartani olu fitani ma defense lagge fasan di sagal mahalat ya duru aje azitatu wanti yaa tige mutirra khayada buta dhiifama naa godha rabbi sin haqa baju lal Sheikh Hamza Sheikh Riyad ila gama zagalen diye jolleten annagama korbe dabarte dubbintu ni ega sirra wanyaachu jirtan khahati qabri jirtu qabri terrampama khahati mana jirtu nagian ilmaasi khaysa biyye terrampama kadalaga jirtu dalaga terrampama namni dili wan takkarra ko man kamni media mbeyni arrampama jira Sheikh Riyad fi Sheikh Hamza guturani arkuturan namni walitti araarsu yoo fedhe ilma namaa danuun kun osoo balaan danuun kun hin buune walif fayyisa arraga isaan sheekha quraana qabanii an quraanaas waan qabu ani obboleetti teessanii yoga namni waan ube waan yudu dubbatu etes san sila jisti waa rakkoon qabu yoona tuffatte jechuu kiyya yoona tuffatte isaan akkas ilaala yoo barbaadu taate waan tiyya yoo ammoo kaanii akkuma uummata kaanii kanarra guuttatu taate obboleettii ta'e maayikiin si dura jirti gara laafoon fagoon jiru isaan hunda usmees hunda ni finna dubbitna ni finna akkam jette isaan si ilaalan malee siif hin guutamtu ati nurratti asirratti ani ijoollee ani personal person kaawwan waliin ani dhimma dhuunfaan qabuyyan ani dhimma dhuunfaa maaliif akka isaan arrabsanillee ani hin beeku dhimma dhuunfaan qabuni maakiilee dhimma dhuunfaa waliin hin qabu kamaaki yoo ragaa anaa isii arrabsu anaa mana banadhee yookiin gastii namaarra taa'ee isii arrabsu yoo ragaa qabaattee ta'e haanaa gaafattanii maaliif akka isiin akka mana banattee nama kumaafuu irratti suuraa kiyya ol baastee jecha hin taane ana hatteetu ummata hatteetu ummata bira dhaabattee inta akkas jettee maqaa maarifamaa gaafadha san ragaa anaa fiddu san isin illee
dubbatu malee dhimma muulayti haasaan jiru ijoolleen arrabsaatu fi maakii raangaafi qaba warroon mubeenis ta'e asliinis ta'e ijoolleen arrabsitu kan akkaminarraa dhoorkuu dadhabaniin gaafii gaafadhe malee dhimma muulayti haasa'utti hin jiru dhimma muulayti as keessa hin fidina. Hayyee guutaa namaa